Hi, nagaa jirtu an dirribaa yaleen jedhama. Har'ee sagaa barumsa keenya grammar afaan Ingilizii mata duree walii galaa English grammar explained in afaan Oromoo isa jedhuun walitti deebinee jirra. Barumsi kun qabiyyeen isaa barreeffamni isaa waan hundumtuu afaan Ingiliziitiin ta'ee gaan akka hubannaaf baay'ee mijatuuf jechan afaan keenya afaan Oromootiin ibsatti kennaa jira. Egaa hanga ammaatti barumsa marsaa hedduudhaaf walii wajjin adeemnee jirra. Akkuma numa dubbachuudhaaf yaalee mata dureen walii galaasaa English grammar explained in afaan Oromoo isa jedhuudha. Achi keessaa egaa mata duree guddaa tokko qabannee walii wajjin ilaalaa jirra. Parts of speech isa jedhuudha. Parts of speech jala qabxiiwwan adda addaa 8 akka jiran barumsa keenya kutaa jalqabaa keessatti baay'ee gadi fageenyaan ibsuudhaaf yaaleera. Isa keessaa qabxiiwwan warra 8 keessaa jechuudha parts of speech mata duree jedhu keessatti waa'ee naawonii 7 ilaallee turre. Amma isa keessaa qabxii isa lammaffaa jechuudha warra 8 keessaa qabxii isa lammaffaa waa'ee pronounii ilaalaa jirra. Yeroo darbe immoo pronounii keessaa akaakuuwwan pronounii adda addaa akka jiran dubbannee turre. Isa keessaa isa jalqabaa personal pronounii ilaalleerra. Har'eegaa pronounota keessaa kutaa keenya lammaffaa waliigala barumsaa keenyaan immoo marsaa salgaffaadhaaf jechuudha kan nu walii wajjin amma barataa jirru. Har'agaa mata dureen barumsa keenyaa waa'ee demonstrative pronounii ta'a jechuudha. Akkuma mata duree isaa irraa arginu gaa barumsi keenya kutaa irraa waa'ee demonstrative pronouniiti. Demonstrative pronouniin eenyu fa'ii hiikaan isaa maaloodha isa jedhu immoo walii wajjin ilaallaa irraa. Egaa ibsa isaa irraa akkuma arguun danda'amu demonstrative pronouns used to show or identify one or a number of nouns that may be far or near in distance. Hiikaan isaa maal jedha? Demonstrative pronouns gara hiikaa isaatiin naqin fuula dura eenyu feesa jedhuuf as jalatti kunoo tarreeffamanii jiru 4 akaakuudhaan. This, that, thisii fi thosiidha jechuudha. Baay'inni isaanii 4. Maal dhimma baasu isaan kun immoo bu'aan isaanii yookaan hojiin isaanii maayinni ibsa isaa keessatti ol deebine gararraatti yoo laallee akkaataa lamatti irree ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa wanta qeenxee ta'ee wanta tokko leexaasaa ta'ee wanta nutti dhiyoo jiru ibsuuf wanta leexaa ta'ee wanta fagoo jiru ibsuuf bakka lamatti qoodamu. Tokkoffaa singulaariif pluraalii jedhamaniiti. Fakkeenyaaf zisiin ni jalqabaaf zaatii horii jalqabatti barreeffamanii jiran singulaaree yookaan qeenxeedha. Wanta qeenxee ta'anii wanta nutti dhiyoo jiru yookaan immoo wanta nurraa fagoo jiru namas ta'uu danda'a wantoota garaagaraas ta'uu danda'a. Inni gara biraan immoo baay'ee ta'e yookaan pluraalii ta'ee wanta nutti dhiyoo jiru tokko yookaan immoo wanta nurraa fagoo jiru tokko ibsuudhaaf dhimma itti baanaa jechuudha. Mee tokko tokkoon ibsa isaa yoo laalle immoo caalaa hubachuu dandeenya. Akkuma dubbachuudhaaf yaale zisiinni kun singulaariidha. Hiikaan isaa maal jedha? An expression we use to show a single object or a single person who is close to us. Zisiin kun singulaarii ta'ee wanta qeenxee kan ibsu ta'ee yookaan nama ta'uu danda'a yookaan immoo objektii tingis warra jennu garaagaraa ta'uu danda'a. Wanta nu cina jiru tokko wanta nutti dhiyoo jiru tokko pronounii ibsuudha jechuudha. Nama ta'uu danda'a nama ta'uu dhiisuus danda'a. Garuu singulaarii ta'uu isaa beekuun gaariidha. Singulaarii ta'eyyuu immoo wanta nutti dhiyoo jiru tokko pronounii nuti ittiin ibsinuudha jechuudha. Pronounii akkamiiti isa jedhuu fi bifammaan hubachuun ni danda'ama jechuudha. Itti dabalee zaat isa jedhus yoo laalle amalaan akkuma zisii singulaariidha wanta leexaa tokko ibsa. We used to specify an object or person
in the singular which is far from us. Kun immoo faallasa sanaati. Singularummaan isaanii kan wal fakkaatan ta'anii zisiin ni jalqabaa wanta nutti dhiyoo ibsaa. Zaatiin immoo singulaarii ta'ee wanta nurraa fagoo tokko, wanta nu bira hin jirre tokko gama yookaa nurraa fagoo jiru tokko ibsuudhaaf dhimma itti ba'amaa jechuudha. Gara sattaanutti yeroo dabarru immoo warri afan lamaan immoo pluraalii ta'u. Zisiin THESC'n we used to identify object or people in the plural which are close to us. Inni kun immoo zisii isa jalqabaa jin wal fakkaatan ni jalqabaa singulaariidha. Inni kun immoo pluraalii ta'ee nama yookaa objektoota adda addaa nutti dhiyoo jiran namas ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa ta'uu danda'a, waan nutti dhiyoo jiru tokko ittiin ibsuudhaaf pronaawunii nuti gargaaramnuudha jechuudha yookaa hojiinsaa kanaa jechuudha pronaawuniin kun. Inni arfaffaan egaa isaan kana keessaa inni dhumaa zoos inni jedhu immoo faallaa zaattii isa singulaarii gararraatti dubbannee darbineeti. We used to specify objects or people in the plural that are far from us. Inni kun immoo waan baay'ee ta'ee pluraalii ta'ee namas ta'uu danda'a, nama ta'uu dhiisuus danda'a. Wanta nurraa fagoo jiru bifa baay'ina qabuun pronaawunii nuti ittiin ibsinuudha. Itti fufnee egaa mee addumaan immoo gara fakkeenyaatti deebisnee sentensiidhaan ibsuudhaaf yaallu tokko tokkosaa. Fakkeenyaaf this is my bicycle jedha fakkiidhaan akkasitti ofitti butee kaa'eera. This is my friend jedhee nama tokko cina dhaabbate yoo kaa'es this is my mother jechuunis hin danda'ama. This is my bicycle jedhee dubbatee jechuudha. Itti dhiyoodha. Singulaarii ta'ee wanta dhiyoo jiru tokko ittiin ibse pronaawunii akkasiiti. Lammaffaan that is his bicycle. Asitti immoo singulaarii ta'ee wanta fagoo jiru tokko, wanta nu cina hin jirre tokko ittiin ibsuudhaaf itti gargaaramnaa jechuudha. Zisiin THESC'n immoo wanta pluraalii ta'ee nutti dhiyoo jiru tokko pronaawunii nu ibsuudhaaf itti gargaaramnu jechuudha. Narfaffaaf hin dhumaa zoos inni jedhu immoo wanta baay'ee yookaan pluraalii ta'ee nurraa fagoo jiru tokko namas objektoota adda addaas ta'uu danda'a kan nuti ittiin ibsinuudha jechuudha. Egaa daawwattoota barumsi keenya guyyaa irraa waa'ee demonstrative pronounii ilaalchisee hangammaatti kan ilaalle fakkaata. Barumsa kana social media keessan adda addaa irratti share yoo godhattan namooti gara biraan keessumaa barattoonni dhaloota sadarkaa gajjallaa irra jiraatan afaan kanaan ibsamuun isaa gargaaruu danda'a waan ta'eef yoo share godhattan bakka inni jirutti like yoo gootan akkasuma immoo YouTube irraa maqaa YouTube channel dirree afaanii jedhu irra deemtanii yoo subscribe gootan immoo viidiyoon kun yeroo yerootti akkasiin qaqqabu gochuu dandeessu. Egaa barumsi keenya guyyaa irraa amma ammaatti kan ilaalle fakkaata. Yeroo itti aanu interrogative pronoun warra jedhamuun wal argina.